Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaataa baganaaf jiraattanii soomanni har'a guyyaa 12 geenye jirra maasha Allah jechuudha. Kurnan dura kan jaamsan keessa jirra. Baatii kurnan 12 keessaa baatiin soomanaa tuni ji'a 12 jiran keessaa baatiin tun baatii guddoo keessa ajrii guddoon ittiin katabamtudha. Keessaafuu du'aayin musaafaraa yookiin du'aayin miskiinaa yookiin du'aayin kara deemaadha. Du'aayin nama kamuu jechuudha. Baatii Ramadaanaa kana keessa du'aayii baay'ee taqabbalamtudha. Baatii keessa namni wallolees kan garaa keessaa wallolees kan walitti baafates jechuudha. Baatii afuunni laayii yookiin dhiifama naa godhi jaanii baatii keessa itti dhiifama walii godhani jechuudha. Baatiin tun jechuudha. Baatiin tuni baatiin akkanaa tun baatii takka odoo hin taane silaa baatii lama hanga sadii taatee namatti tola. Baatii tana keessa waan si dhibu biyyaan an jiru kana keessa shabaabaatu jira. Shabaaba jechuun akka biyya keenyaatti qeerroo jechuudha. Kan yookiin mootummaan abbaa torbee jedhamu san jechuudha. Warra abbaa torbee santu jira naan biyyaan an jiru kana jechuudha. Telefoonaatii laphaatii jamee ka laphaatii bitattu kana qabeetuma si harkaa fuudha. Ableessitti qabee yoo ati hin kannu jettee lubbuu keeti waan ta'eefi shari'aan keessaa baafadhaa, rimooriin keessaa baafadhaa, suuraa jaalallee kiyyaatu keessa jira, suuraa maalii kiyyaatu keessa jiraan jettu si harkaa fuudhan. Iddoon isaan taane eessa konkolaataa gubbatti baanii ta'anii hin argitu ati jechuudha. Garuu baatii Ramadaanaa seennaan hattoonni kun hundi daandiirra yoo rafte, daandiirra yoo deemte, eessaa deemta, yoo yeroo furaatiin walitti dhufte biyyi kun baay'ee biyya islaamni baay'atus biyya amantiin garaagaraa baay'een keessatti argamu. Wal jajjabeessu amantii waliis waliif kabaju, wal jajjabeessu bishaan wal obaasu wal kabaju. Biyyi keenyaas haala kanaan yoo itti fuftee kan keenyaas akkana yoo taate baay'ee bareedaa namatti tolaa nama gammada. Maaliif beektanii viidiyooleen nama danudha baay'ee daawwatamaa jirti yuutuubii irratti. Maaliif akka daawwatamaa jirtu beektanii? Tokkoffaarratti qulqullina qabdi, lammaffaarratti immoo wantoota ergaa qabu, wantoota gurguddaa of keessaa qabdi, barnoota gaarii of keessaa akka qabaattu taate viidiyoon keessan daawwatamuu hin ooltu waan ta'eef viidiyoo qulqullina qabdu hojjedhaadha. Akkuma koo kanatti waan hin taane maxxansinaadha. Amma rabbis ni laaffisu hojjedhaa sirreessaadha. Ramadaanaa kana baasnee walitti deebinaa. Yoo rabbi nu laaffise viidiyoo birootiin hamma walitti deebinu inshallah ta'ala yoo rabbi nu laaffise walitti deebinaa. Tamam shawuu ooroo laayik godhaa, koomentii jalatti nu kannaa. Yaadni keessanis ni jabeessa, wal jajjabeessina, wal cinaa dhaabbannaa inshallah ta'ala. Yoo rabbi jedhee Ramadaanni kunis Ramadaana taqabbalamaa, du'aayin tunis du'aayii taqabbalamtu akka taatu abdii qabna. Jajjabaadhaa namoonni waa yaaddan hunda rabbiin isiniif haa kennu. Baatii kabajamtu tana baatii kana namarraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Du'aa keenyaas du'aayii taqabbalamtu rabbi nu haa godhu. Nama biyyatti galuu barbaadu rabbiin nagaan biyyatti sinaa galchu. Nama biyya galee biyya biraa deemuu barbaadus rabbiin nagaan isaa geessu. Biddeen furdaa rabbi isiniif haa kennu, rabbi isin haa milkeessu. Ulfaadhaa galatoomaa. Oromoo koo isiniin jaalladhaa, baay'een isin jaalladhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Yuutuubii koo kanaas naaf guddistanii jirtanii ammallee laayik naaf godhaa, subscribe naaf godhaa, koomentii jalatti naaf kennaa. Yaadni keessan sana jabeessaa. Waan baay'ee naaf kennaa jirtanii wal jajjabeessaa jirra. Anis isin jajjabeessaa na jajjabeessaa. Yuutuubii keenya share godhaa, laayik godhaa, koomentii jalatti kennaa. Akkuma kana duraa jechuudha. Waan akkasii sirreessii waan akkasii jechuudha. Barnoota gaarii walirraa argannaa. Maaliif
An ergaan social media kan irra dhufee yoo fayyadamu baatu baadallee barnoota baay'een irraa argachaa jira. Kanumaafuu wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Barnoota qabdanis nuuf qoodaadha. Warreen ogummaa gara qabdan asirratti barnoota dabarsuu ni dandeessanii. Barnoota keessan san hojiitti hiikaadhaa. Warreen ogummaa nyaataa hojjechuu qabdan, warreen biraankii namoonni quraanaallee qara'uu dandeessan asirratti illee waa hedduu hojjechuu dandeessanii. Ergaa asirratti dabarfachuu dandeessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii, miidiyaa fireedamiitii. Seera yuutuubii qofa hin cabsinaa malee jabaadhaadhaa. Wal jajjabeessinaa, galatooma ulfaadhaa. Tamaam Show Oromoo laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa. Baga Rabbiin soomana bara 2023 bara 2023 akka jiraattan immoo waggaa 1444 baga geessan isiniin jennaan galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injaa qilleensuma irratti galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra galata Rabbiitii. Baga soomana guyyaa qorni duraa geessan isiniin jennaan jajjabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Tamaam Show Oromoo laayik godhaa, koomentiilee jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa galatoomaa ulfaadhaa. Yoo ati kaatee kaasiin baddu taate namni kun viidiyoo yeroo dheeraa gadhiisaa ture. Namni kun eessa dhaqee namni si gaafachuu danda'a. Kanumaafuu hawwaniin viidiyoo yeroo hunda poostii godhuuf kanaaf viidiyoon tun keessaallee ergaallee ni qabdi. Yuutuubii keenyaas laayik godhaa, sheer godhaa, koomentii jalatti nuuf kennaa, sabiskiraayib godhaa. Tamaam Show Oromoo laayik godhaa. Hunda gatinaa hamma jirutti wal gargaarraa, wal cinaa dhaabbannaa. Insyaallah ya Rabbi jadee yuutuubiin kunis akka guddattu amma reefuun banee irratti hojjechaa hin jiru. Viidiyoo tokko irratti gadhiisaa jira. Laayik nuuf godhaa, sheer godhaa, koomentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Maaliif viidiyoon nama danuu wanni yuutuubiin nama danuu wanni daawwanne maaliif kan qomoo waggaa keessaa nama 100 nama 200 na daawwata. Maaliif viidiyoo namoonni danuu yoo carraa qabaatan piraankii baaratu jedhadha. Piraankii yoon jedhamu piraankii safuu Oromoo cabsitu odoo hin taane piraankii sirrii kan namni itti bohaaru yoo kan nama rifachiisne, kan nama kaffalchiistu, kan nama gammachiistu irratti hojjettan yuutuubiin keessanis hin daawwatamti, hin ilaalamti. Kanumaafuu irratti hojjedhaa. Ijoolleen nyaata hojjechuu beektanis keessaafuu kaampaanii yuutuubii kana irratti xiyyeeffatee jiru viidiyoo shoortii irratti nyaata yeroo qopheessitan viidiyoo san sirriitti viidiyoo qulqullina qabdu waraabdanii daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 tokko yoo maxxansitan addunyaa guutuutu isiniif daawwata. Ammoo akkasuma caljee akkuma koo kanatti yoo haasooytanii maxxansitan yoo ta'e baay'ee yuutuubiin keessanis hin daawwatamu. Maaliif biitaa yuutuubiin miidiyaan tokko kan daawwatamaa jiru yoo ati takka waan qulqulluu irratti hojjedhu, waan ergaa qabu yookiin warra nama arrabsu yookiin warra waan hin taane irratti hojjetudha. yuutuubiin isaanii kan baay'ee daawwatamaa jiru jechuudha. Kanumaafuu nuti namaa sin arrabsinu nama 5 nama 6 yoo argannes akkuma keenya barbaanna, nama walitti buusu hin barbaannu. Akkasumas isin ijaa viidiyoo namaas gadhiisuu hin barbaannu. Viidiyoo keenya kana amma 2023 irratti maxxansina. Akkasumas isin ijaa jajjabaadhaa. Tamaam Show Oromoo laayik naaf godhaa, sabiskiraayib naaf godhaa, koomentii jalatti naa kennaa. Ramadaan kunis ramadaana taqabbalamaa du'aa taqabbalamtu akka ta'u abdii qabnaan isin ijaa wal jajjabeessinaa. Jiini ramadaanaa kun baatii 12 keessa jirtu keessaa jiin kun ji'a baay'ee filatamaadha jechuudha. Ji'a kana keessa yoo du'aa kadhatte du'aan lafan buutu. Fakkeenyaaf baatii hundarraa kan adda godhu maali yoo jette baatiin kun baatii kaan shayitaanni gadhiifamaa, shayitaanni hin hidhamu jechuudha. Ammoo baatiin ramadaanaa kun yeroo geesse shayitaanni gurguddaan nama wal lolchisu, kan abbaa manaa fi haadha manaa wal lolchisu
kan jaalallee fi jaalallee wal lolchisu kan gara irratti bee nama wal lolchisu hundi isaanii hidhama jechuudha. Kanaafuu baatii ramadaanaa kana namni wanti kattu wal jaallatu wanti namni yaamee hundi isaa akka wal nyaachisee wal jaallatee kan wal loleessu walitti araaramee baay'ee ulfina walii godhee kabajaa walii godhee dhiifama walii godhummaanii fi ji'a keessa sheexaanni hidhamu jechuudha. Maaliif amma ala kanatti yoo gabbaatee nama tokko hin argitu taraahii salaatu makriibaaf masgida dhaqaa yeroo dhaqee timira tokko yookiin yoo argate achumaan bishaan isaa dhugee yoo shaayii dhabees halkan guutuu itti qaxxalee halkan guutuu leelii sagadaa buluutu jira. Halkan guutuu leelii sagadamaa bulaa. Maaliif baatii ramadaanaa kana keessa du'aan baay'ee fudhatama jechuudha. Baatii kana keessa namni hin dalagatin yookiin namni rabbiin itti hin araaramin kasaaree jaan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam. Maaliif baatiin tun baatii araaramaati hundumaaf jechuudha. Baatii dhoo isaanillee yoo itti wal lolte qaboo naa dhiisi garaa keessaanillee yoo namaa wal dhabde baatii keessa naa dhiisi jettee namaan itti walitti araaramtu waan ta'eef namni baatii tana keessa rabbiin itti hin araaramin yookiin innis rabbi isaatti hin araaramin kasaaree jira. Warra kasaaree sanarraa rabbiin hin taasisanii warra baatii tana keessa milkaa'ee baatii tana keessa rabbiin itti araaramee nutis rabbitti araaramu rabbi nu taasisu isiniin jaa. Du'aa keessanis du'aa fudhatamtu rabbi isiniif haa godhu. Salaata keessanillee salaata fudhatamaa rabbi isiniif haa godhu. Warreen taraahii fi namoota kanarratti baastanii namoota kanarratti nyaachisaa jirtan kanallee rabbiin ajrii keessan rabbi isiniif haa kaffalu. Hojii keessan guyyaa akiraattis rabbi isiniif haa deebisu, addunyaarrattis rabbi isiniif haa deebisu. Warreen dhabaa gargaaraa jirtanis namoota baay'een argaa jira. Rabbiin bakka akka isinii buusu abdii qabnaa. Waan si dhibu biyya kana keessa shababaatu jira. Shabaabni kun ramadaanni gallaan namni tokko namni sitti bu'u hin jiru jechuudha. Halkan deemii guyyaa deemii waa tokko ramadaanni kun eessattuu ni kabajamaa. Eessattuu biyya kam keessattuu baatiin tun baatii ulfina qabdu. Baatii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam keessa hijiraa bahan baatii isaan keessa Qureesh irraa gara namoonni baay'een gara biyya Habashaatti kan godaananis illee juma ramadaanaa kana keessa jechuudha. Jiini ramadaanaa kun ji'a seena qabeessaati. Ji'a saabonni danuun keessa lola badrii lola biyyoota adda addaa keessatti kan wareegaman baatii ramadaanaa kana keessa jechuudha. Baatii ramadaanaa kana keessa injifannoo gurguddaatu argame. Ummata muslimaatiif baatiin ramadaanaa tun baatii akkam jechuudha. Baatii baay'ee jaalatamtuudha jechuudha. Kanumaafuu baatii jaalatamtuu tana baga geessan isin jenna. Nama baatii tana baatiin kun irraa fayyadamtu oduu hin taane nama baatii kanarraa fayyadamu ramadaan kanarraa fayyadamu rabbiin waa godhuun isiniin jaa. Jajjabaadhaa du'aa keessanis hin dagatinaadha. Akkasiin isiniin jaa ilmaan Oromoo qeerroo Oromoodha. Baatiin tuni baatiin namuu kamuu jechuudha. Amantiin kamuu keessa hin kabajama. Fakkeenyaaf ijoollee Oromoo, ijoollee kiristaanaa, ijoollee ollaa jirutu jira. Wajjii yaamnee batarree nu bira dhufanii wajjii nyaannee gaafa soomanni soone isaanilleen sooma namni wajjin. Maaliif inni soomannees baatiin tun baay'ee ulfaattuudha yoo ta'e inni chaatii qaamu hin mirqaanu, inni buna dhugus hin mirqaanu. Maaliif caa qaba jechuudha. Caan ramadaanaa tuni caa guddoo gara malee caa guddoodha. Kanumaafuu baatiin tuni baatii baay'ee jaalatamtuudha.
baatii keessa ergamaa Rabbiilleen sallallahu alaihi wasallamii ramadaana kana keessa du'aa'ii isaanillee bakka hedduutti kadhatanii du'aa'iin isaanillee taqabbalamtee jirti. Ilmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan keessaa ummanni addunyaarra guutee hortiin kun hundi isaanii ji'a kana keessa ji'a kabajaa akka ta'e namoonni baay'een eenyu birrii qabus amma faatirii daandii irratti daandii hundarratti biyya naannoo baay'ee keessatti nama fatarsiisaa jira. Wanti kun yoo haalaan itti fufee baay'ee nama gammachiisa. Maaliif bakka hundattuu ummanni Oromoo kiristaana musliima wal jenne yeroo keessatti walitti dhufee wajji nyaatee maal jedhee baay'ee namatti tola. Maaliif tokkummaan keenya amantii fi Oromummaa walitti fiduun qabu. Ati yoo Oromoo taate musliima ta'e Oromoo kiristaana ta'e Oromummaa fi amantii walitti hin dhuftu. Amantiin taabbaatii Oromummaan kan nama hundaati jechuudha, kan Oromoo hundaa jechuudha. Kanaafuu wal jajjabeessinee wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree akkuma kana duraatti yoo wajjin adeemnu taate yeroo gabaabaa keessatti Rabbiinis biyya keenya sanillee biyya nagaa Rabbiin nuuf haa godhu. Namoota hidhamanii mana hidhaa keessatti rakkataa jiran sanillee murtii hidhama sanillee Rabbiin akka murtii dhugaatiin murtiin isaanii dhugaa argattee Rabbiin akka baasus abdii qabna. Baatii kana keessa isa dhukkubeessa akka Rabbiin nu fayyisu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa ulfaadaa galatoomaadhaa. Har'a soobannee 12 ga'ee jira. Halkan 13ti. Inshallah yoo Rabbi jedhee nama jalqabee hamma dhumaatti xumura Rabbi akka nu taasisu abdii qabna. Jajjabaadhaa du'aa keessanis nu godhatinaadha. Asirratti ergaa gammachiisaa Utaasaa Abbaa Mancaa Muuziyeemii 36ffaa gadhiisanii jiranii. Utaasaa Abbaa Mancaa abbaa amantii qofa osoo hin taane abbaa mirga dhala namaati. YouTube isaa dhaqaa, share godhaa, daawwadhaa fi like godhaa, oolullee tolchaa fi namni kun nama baay'ee nama jabaadha. Nama akka isaanii kana silaa qabaanne nama akka isaanii kana 10, 20, 30 tokko silaa qabaanne biyyi keenya hin guddatti. Biyyi keenya rooba dhabuu odoo hin taane daaba yookiin warqiin uroobdii akkasiin isin jedha. Inshallah ta'ala yoo Rabbi jedhee yoo Rabbi nagaa walitti deebina. Yoo Rabbi jedhee video tana kaleessaas gadhiiseen ture. Yeroo hedduu viidiyoon gadhiisaa maaliif beekanii akka namni waliin irraanfannee fi akka namni walii yaadatuuf jechuudha. Guyyaarraa namni yoo viidiyootii argee san irraanfatu yoo xiqqa carraa haati badde namni sayyaa eessa dhaqee namni kun viidiyoo guyyaarraa gadhiisaa jira siin jaa. Anumaafuu